Tole egaa hordoftoota keenya kabajamoo har'aan tana wanni qopheeffannee jirru dhimma sooressa Oromoo akkaan beekamaa kan ta'e kan jidduutti ammoo dhabamee iyyaafannoon isaa dhabamtee miidiyaa irraa badee biyya keessaa illee gara biyya ambaatti godaanee ture. Sooressa Oromoo obbo Dinquu Dayyaasaa irratti waan takka takka jenna. Obbo Dinquun sooressa Oromoo beekamaa yeroo Oromoon rakkoo keessa turetti Oromoo bira dhaabbachuudhaan siyaasa dinagdee uummata Oromoo deeggaruudhaan nama honga hin qabne ture. Kanuma keessa eega jijjiiramni dhufee as mootummaa Addawaawii kufee mootummaan badhaadhinaa erga gara taayitaatti dhufe booda waggaa afuriif biyyarraa baqatanii biyya ambaa turanii deebi'an. Baqachuu isaanii kanaan wal qabatee dhaabbileen daldalaa isaanii kanneen akka riizoortii Soodaree, hospitaala, manneen barnootaa walumaa galatti sochiin biizinasa isaanii hanga duraanii irra hir'achuudhaan gad bu'aatii dhufee dhageettiin isaaniillee xiqqaachaa dhufe. Rakkoo tana maaltu fide? Akkuma beekamu yeroo jijjiiramni dhufee mootummaan Addawaawii kufee mootummaan badhaadhinaa aangoo qabatu yookaan OPDO'n gara aangootti dhufee aangoo mootummaa federaalaa Rippaabilika Dimokiraataa Itoophiyaa hoggaa to'atu Dinquu fi hooggantoota ispeeshaalii hooggantoota naannoo Oromiyaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatii waliin walitti mufannaa yookaan walitti gaarreeffannaan dhalate. Kunis jalqaba riizoortii Soodaree irratti qonnaan bultoonni naannoo san jiran Dinquun humnaan lafa teenya nu dhiibee irraa nu kaasee nurraa fudhatee lafa nuti qonnee ilmaan keenya ittiin jiraachifnu humnaan irraa nu kaasee nurraa fudhatee riizoortii babal'ifatee itti hojjechaa jira. Wanni jiru komiin bal'aan gama uummataatii fi gama mootummaatiin illee ka'aatii ture. Komii kanaan wal qabatee uummanni yeroo gama mootummaatti iyyannaa kana godhan mootummaanis waan kanarratti fuulleeffachuudhaan taaksii yookaan gibira waggaa hedduu odoo hin kafalin dhaabbanni kun akkanumatti hojjechaa jira jechuudhaan gama miidiyaa Habashaatiin dookumantariin bal'aan gama miidiyaa Waaltaatiin afaan Amaaraatiin dalagamaa ture. Kanumaan wal qabatee hooggantoonni mootummaadhaa kanneen akka kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kan yeroo sanii bulchaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa kan yeroo sanii miidiyaa irratti dhiyaachuudhaan badii Dinquu waan akkanaa dalagee fakkeenyaaf yeroo jijjiiramaa san yeroo uummanni Oromoodhaa Somaalee keessaa buqqifamuudhaan sababa Abdiilleetii fi TPLF yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraayiin walitti bu'iinsi uumamuudhaan uummanni Oromoo achi keessaa buqqa'ee Oromiyaa keessa faca'ee iddoo garaagaraa qubachaa jirutti warreen gara magaalaa Adaamaa dhufanii achitti dahoo harkatanii qubatanii Dinquun maallaqa miiliyoona 12
isiniifin kanna jechuudhaan miidiyaa duratti waadaa galaniiti turanii. Har'ammoo qarshii 200,000 harka qabadheetiin dhufee kunoo qarshii 200,000 isinii kenneetiin jiraa jechuudhaan miidiyaa irratti kan dubbatan yoo ta'u, maallaqa waadaa gale san odoo hin kafalin, odoo hin deeggarin miidiyuma irratti jedhee achiin badee jechuudhaan kantiibaan magaalaa Adaamaa waan kana gara miidiyaatiin as bahee dubbateeti jira. Haaluma kanaan bulchaan godina Shawaa Bahaa yeroo sanii Soodareen humnaan dinquun qotee bulaa keenya buqqisee lafa isaa bal'ifatee daldala isaatiif humna fayyadamee odoo kafaltiin takka qotee bulaa kanaaf hin kafalamin lafa tana hunda fudhatee bal'ifatee irratti dalagaa jira jechuudhaan bulchaan godina Shawaa Bahaa yeroo sanii gara foddaa televezyiinaatiin dubbataniiti jiran. Kanumaan wal qabatee dookumantariin adda addaa Wallisaa Qamar Yuusufis dookumantarii waaltaan dhiyeessaa ture irratti Soodaree irratti akkaataa itti duraan sheeriidhaan itti seenanii fi osoo nan quba hin qabne sheerii san haala hin beekamneen zeeroodhaan baay'isanii goosharrashii na baasanii jechuudhaan booyaa himachaati ture. Haaluma kanaan wal qabatee atakaaroon mootummaa fi dinquu jidduutti babal'achaa dhufe. Yeroo kana akka keessa beeytoonni jirutti walitti bu'insi isaa guddaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii wajjinii jechaati turan. Obbo Shimallis Abdiisaatii fi obbo Dinquun fuulaa fi fuulatti walitti dubbatanii atakaaroo keessa seenuun isaanii Dinquun akka komitimantii yookaan qabeenya isaa irratti kasaaraan guddaan geessu taheeti jira. Yeroo kana akka fedhallee haa ta'u abbaan qabeenyaa Oromoo tokko mootummaa Oromootiin wal tumsuutitu irra ture. Yeroo sanitti atakaaroo mootummaa waliin seenuudhaan mootummaan aangoo qaba, waraana qaba, qawwee qaba, caasaa qaba, hoggana qaba, hoggansa qaba. Akka feetetti abbaa qabeenyaa feete taatee mootummaa wajji atakaaroo seenuun komitimantii akka dinquu kafalchiisee kana akka nama kafalchiisu namoonni baay'een yoo isiniin galinillee isinii galuu qaba kana booda. Haaluma kanaan yeroo isaan biyyatti deebi'anii dhiyeenya waggaa tokko dura gara biyyaa deebi'anii ibsa miidiyaadhaaf kennaniin wanni isaan jaan rakkoo nu jidduu jirtu gama pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin jirullee fixanneeti jirra. Muummicha ministeera Itoophiyaallee harkadhee qajeelfama hojii naa kennaniiti jiranii. Haa ta'u garuu yeroo san Soodareen yeroo COVID-19 irraa eegalee tajaajilli isaa gadi bu'ee ture. Mootummaallee yeroo sanitti dhaabbata kana gara dhaabbata biraatti yookaan gurguruudhaaf maqaa adda addaatiin mootummaadha humna qaba gurguruudhaaf yaalii godheeti ture. Haa ta'u garuu amma naa deebisanii jiranii jeeti jira. Yeroo sanitti garuu konkolaataan haarawaa galchee Soodaree keessa dhaabe konkolaataa 147 saamamee Finfinnee irratti Boolee irratti meeshaa konteenara 10 saamamee fooqii garaagaraa Finfinnee keessatti saamamee akkasitti qabeenya kana hunda dhabeetiin jira. Soogaa komitimantii kana hunda wanni nama kafalchiisu maali jettanii yoo ilaaltan namni tokko
dogoggora xiqqaadhaan qabeenya dhabuu akka danda'u, dogoggora xiqqaan qabeenyi keessi harka jiru guutumaa guutuutti barbadaa'uu akka danda'u asirraa hubatama. Haga dandeetti mootummaa wajjin waliigalee dalaguutu isarra ture. Amma kan dubbatamu riizoortii Soodaree qofarratti yookaan Soodaree dhaabbata Soodaree qofarratti gara birrii biiliyoona 3 dhiyaatuun dhabee qabeenya birrii biiliyoona 3 look birrii biiliyoona 3 jechuun maallaqa laafee miti. Waan guddaa jijjiiruu danda'a ture. Haa ta'u garuu inni akka jechaa jirutti guruppii maafiyaa tokkootitu jira. Warra wal ijaaree guruppii kanaatiitu na zarafee warra wal ijaaree deemuutiitu guruppiin maafiyaan kun konkolaataa 147 haaree hoggas seene qaraxamee seene na zarafanii deebi'anii meeshaa konteenara 10 Finfinnee booletti buuse. Riizoortii Soodaree bakka 4tti godheetiin Finfinnee keessa Bishooftuu fi bakka 4tti adda hireetiin hojjechaa ture. Meeshaa Finfinnee seene konteenara 10 ka qaraxamee gale meeshaan san hunda na saamanii konkolaataa haaree Soodaree dhaabe konkolaataa 147 saamanii humni maafiyaa wal hidhatee deemu Siraaskaajii narraa ajjeesanii hoogganaa sekuriitii yookaan eegumsaallee narraa ajjeesanii ijoollee meeshaan kun seera qabeessaa fuudhamuun taatu jaanii. Wanni inni agarsiisu inni akka jeetti garee maafiyaa wal jaaree jiruuti akka na saame malee mootummaan homaa nan goonee mootummaan ammaas deeggarsa naa godhee naa qajeelchee waa hunda karaarra naa buusee jira. Na gargaaraa jira. Hundinuu garuu guutumaa guututti illee fiixanaa bahuu baatu waan baay'ee irratti na gargaaree Soodareellee ka duraan na harkaa fuudhanii gara biraatti gurguruudhaaf yaalii godhan naa deebisanii naa kennanii naa mirkaneessanii jiranii. Haa ta'u garuu gareen maafiyaan akkasitti na saamte san guruppii wal ijaaraniiti kana narratti dalaganii jechaati ture yookaan jechaati jira. Haa ta'u garuu wannummaan feetillee yoo taate maafiyaa fedhallee yoo ta'e yoo mootummaa wajjin walitti hidhata hin qabne konkolaataa 147 guyyaa adiidhaan zarafee namni Finfinnee keessa konteenara 10 guruppii akka feetetti nama hiituu mana hidhaa ofii qabanii maal jee ibsa kennee haa ta'u garuu kana mootummaa harka keessaa qaba malee abadan qabeenya dila kana maafiyaan nama saamtee guyyatti makiinaa fidanii makiinaa 147 akkamitti bifa kamiini maafiyaa ta'uun makiina takkaa lamaa miti makiinaa 147 guuranii konteenara 10 zarafanii meeshaa adda addaa osoo mootummaan quba hin qabne. Kun mootummaa harkuma mootummaatii keessa jira. Innis mootummaa jechuma sodaateeti amma mootummaan lakkine deeggaraa jira. Haala gaariin homaan hin goone mootummaan warra maafiyaa saniin na saamee warra guruppii wal jaare saniin na saame malee mootummaan nan xuuyne jechaati jira. Haa ta'u garuu waldhabbii isaa guddaa yeroo sanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan face to face'itti kan isaan wal lolanii. Yeroo takka yoo hin danda'a jettees waan hin dandeenye beekuu qabda. Obbo Shimallis umriidhaan dargaggeessaa mucaa dinquurra xiqqaati. Dinquun nama durirraa biizinasa keessa ture nama gaafa inni biizinasa keessa ture kun haayiskuulii miti elementarii barachaa ture jechumaan wanna jajjeetuma qabsoo keessa wanna ta'eetuma oppidoo keessa deemaa dhufe pirezidaantii ta'ee aangoo tokko xaxxarraan wanni hundi isa jala jirti. Akka feete habtaamii miti qabbaa qabeenyaati miti kabbartee mitiiti tujjaara ajaa'aa feetillee yoo taate kun ijoolleedhaa deengadda aangoo qabatee kanaaniin hoogganamaa jetteetiin xaajjaa yoo jette xarraqsi godhaa jechuudha. Si galtee
Dubbiin akkasii jechuudha. Dinquu koomitimantii dila kana guutuu Shimallisitti ajjachuun isaa Shimallisummaan daa'imni inni dheengadda beeku gargaaruullee danda'a. Maallaqallee qarshii 200 kennuufii danda'a gaafa inni tamaarii yookaan gaafa inni barataadha. Haa ta'u garuu amma mucaan pirezidaantiidha. Waa hunda aangoo tokko taattaree jira. Abbaan fade isaatiitu bulcha Oromiyaa keessa akka jiru osoo piraayim ministeera biraan hundaa'ini jechuudha. So kanaafuu silaa sossobatee shimee silaa sobatee hedduu abbootiin qabeenyaa amma isa booda dhufanii abbaa qabeenyaa eegalee, abbaa qabeenyaa abaluu, abbaa qabeenyaa maal jedhanii kanatti biyya dhiphisaa jiran kun warra beekamu warra jijjiirama kana booda dhufe. Innilleen akkuma gaafa wayyaanee keessa wayyaanee wajjin dalagaa ture warra afaan isaa beeku eega harkate sossobateetuma yoo rakkoolleen jiraate bira na dabarsaa jee jala kufee firra qabuu danda'udha ture jechuudha. Haa ta'u wal afaan bu'ee ijoolleen aangoo harkattee miidhaa hangana hin jenneef miidhaa qabeenyaa qofaa miti miidhaa saayikooloojiidhaati amma namni qabeenya akkasitti oofaa bahe namni akkasitti biizinasaan beekamee namni takka isa hin caalle biyya tana keessa hoggaa akkana dhawame iddoon bashannanaa soodaree eenyuutitu mee soodaree yaadannoo irraa hin qabne namni naannoo san namni naannoo keessaafuu gara istarnii irraa jiru bakkuma hundarraa namni soodareen dhufin hin jiru. Soodareen yaadannoo adda addaa iddoo bashannanaa bareedaa san akkasitti caccabxee ontee hojjetaa 4,000 oliitiitu battaname. Akkasanii hojjetaa 4,000 ol. Tokko. Kun hundinuu hojjetaan 4,000 irraa hojjetaa 300 deebi'u jechuun sadarkaa isiin irra jirtu ilaaluu dandeessaa jechuudha. Deebi'ee soodareen iddoo bashannanaa osoo hin ta'in iddoo sodaatamu. Iddoo namni irraa dheessu, iddoo namni itti fiigu ture, iddoo namni irraa dheessu jijjiiramee jechuudha. So quufninis yeroo takka gaarii miti. Yoo qabaattillee duniyaa gajjachuun nama aangoo qabu wajji waliigaltee dalaguun dirqama. Mootummaan gara gibiraatiin fattashee soodareen gibira amata meeqaa hin kafalle jechuudhaan sanada hedduu irratti haadhaati ture. Artistiin beekamaan Oromoo Qamar Yuusuf soodaree wajjin sheeriin binneeti osoon ani hin beekne gosharrashii zeeroon na baasanii jeeti miidiyaa irratti bu'ee himachaa ture. Namootallee boochisuun hin barbaachisu. Yoo dhugaa taate dhugumaan waliin dalaguu yoo hin danda'amne immoo chiitingiin hin barbaachisu jechuudha. So dinquullee waan akkanaa irraa baratee fooyya'ina gaarii agarsiisaa jira fakkaata. Waan waadaa galees godhuun dirqama irra jirti. Miidiyaa irratti qarshii hangana isin arjoome uummataan jettee uummanni arjoomanitti beekaa yeroo duubaa garagaltu waan badaadhaa jechuunis. So wanni akkanaa kun hawaasa keenya keessatti yoo kan baratamaa deemu ta'ee koomitimantii hin taane nama kafalchisa. Namni fuula dura namni ganaa hojjechaa jirullee waan kana laalee dinquu irraa barachuudha qaba. Dinquun birrii biiliyoona 3 ol kasaaruun isaa koomitimantii isa kafalchiisee pirezidaantii Shimallis Abdiisaati. Namni biraata akka hin jiru. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa aangoo qaba, taayitaa qaba, qabeenya qabaachuu dhabuu mala. Ka qabeenya qabu immoo nama aangoo qabu walqixa humna qabaachuu hin danda'u. Ikoonomiin akkuma humna ta'utti illee taate haa ta'u garuu biyya Afrikaa tana keessatti hin danda'amu jechuudha. Namni aangoo qabu waan fedhe si godhuu danda'a jechuudha. So silaa sossobatee inni har'a Itoophiyaa keessaa nama jalqabaa qabeenya qabu hajaamu Dinquu Dayyaasaati jechuudha. Amma gaariga biyya deebi'ee haala gaarii irraan jira jechaa jira. Waliigallee rakkoon jidduu jirtullee fixannee piraayim ministeera biyyaallee hirkadhee waliinillee dubbadhee nagayumaan haaluma gaariin hin jira. Hojiin haaree garaagaraatiin illee dhufaatiin jira jechaa jira. Hojiin hospitaalaa duraanullee deemuu jira. Ammas sandaran akka deemu. Manni barnootaa isaa garuu hedduu
qulqullina barnootaatiin maali naaf yaadi jedhamee duraan kan namni naaf yaadu maquma isaa kanaa ulaalee namni hedduu mana barumsaa naaf yaadu seenaa gaarii qabaachaa ture. Manni barumsaa sanillee akka hin taane tahee Rift Vaalii yeroo jalqabaatiif biyya tana keessatti yuunivarsiitii kolleejjii dhaabee iddoo adda addaa hunda waliin gahee sun hundinuu akkasitti bobbocolamuun rakkoo abbichi qabeenyaa mootummaa wajjin atakaaroo mootummaa wajji seenuudhaan waan isa hin laalchifne fa'aa keessa seenuudhaan koomitimentii akkasii if kafalchiisee jechuudha. So inni waa qabu kanarraa barachuudha qaba. Qabeenyi dogoggora xiqqaa tokkoon baduu danda'a. Dogoggora xiqqaa tokkoon qabeenya barbadaa'uu danda'a. So fuula duraaf gaamma inni akka yaada isaatti kaampaanii yookaan dhaabbilee biizinasa adda addaa manni barumsa bultii addaa ijaaramee xumuramee hojii eegaluudhaaf kan sandaafaa deemuu jira. Finfinnee keessattis akkasumatti mana barumsa intarnaashinaallii kan biraa eegalchiisuudhaaf wantarra karoora akka qabanii fi hojiirra akka jiran dubbatanii jiranii. Iddoo konkolaataan chaarjii itti godhan konkolaataa elektirikaa bakka inni chaarjii itti godhan meeshaa biyya alaarraa naquudhaan bakka adda addaa hedduu irratti ijaaruudhaaf tajaajila kana kennuudhaafis qophiirra akka jiranii. So bakka duraan itti kufe sanirraa ka'ee bayyanachaa jirra jechuudhaan waan irra dabre sanillee itti gaddee itti sheenawee dogoggora jechuudhaan sammuusaa amansiisee gara hojiitti seenaati jira. So kanarraa gaa wanni baratu namni dogoggoruma xiqqaa tokkoon qabeenya isaa akka dhabuu danda'u hubataa jechuudha. Kanaafuu warra mootummaatii wajji haaluma gaariidhaan walii galanii dalaguun keessaa uummanni Oromoo barbaachisaadha jenna. Sagantaan keenyarraa